ChatGPT jira, Google irra yoo dheete Gemini jira. Waan feete gaafadhu si harka kaaya. Irraa dardarrii harkatu. Qaama yeroo gabaabaa keessa baratee akkasuma leenjii fudhatee leenjii san gama maallaqa jijjiiru maal fa'aa jedhamee amma yeroo ammaa kana. Qabeenyi inni arraan tana qabu abbaa Feesbuukaa keessa booda dhufe takka dhibbaffaa isaan ta'u jechuudha. Teknooloojii innoveeshina kanaan naaf hin galiin. Waan naan galle isaaniifis galuu qaba. Yaa waan haaraa kalaqu jechuudha. Waan haaraa uumuu jechuudha. Erga kantiibatti serviisa silaa isaanirraa barbaadan mana ta'anii sirna takka immoo siistama itti harkachuu danda'anidha. Kantiibaan keenya obbo Khadiir Jawaar eega dhufe jijjiirama guddaa jira. Waa'ee teknooloojii namoonni hedduun tana dura hin beekan. Baay'ee teknooloojiin even hoteeluma irrattu teknooloojii yoo hin jiraanne hoteelli san qaxxa jaa. Wanni hundinuu teknooloojii ta'ee jira ammaan tana. Addunyaa karaa ati feetetti harkisuufis akka waan ati feete akka addunyaan si haasoftu godhuufis teknooloojiin barataan kutaa 9 hojjetaa takka immoo eebbifamaa PhD caalee jira yeroo irraan tana. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a keessummaalee takkaan dhufeetiin jira. Har'a laal koofluuf safaaxuuf nama hin dhufne garuu jijjiirtuudhaan koofalaa qabana. Waa'ee teknooloojiitti simuu deema. Mistira dilaa jira. Waa'ee bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keessa mistira dilaa jira waa'ee teknooloojii jechuudha. San takka takkatti gaafanne jechuudha. Duraan dursee gama biiroo keenyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan. Mee daawwattoota keenya maqaa kee guutuu ibsifne. Maqaan kiyya Abdul Aziz Shaafi'iin jedhama. Hoogganaa ejensii innoveeshinaa fi teknooloojiiti. Innoveeshinaa fi teknooloojii maal jechuudha akka jechuudha? Innovation fi teknooloojiin teknooloojii maal jechuudha? Teknooloojii innoveeshina kanaan naaf hin galiin. Waan naan galle isaaniifis galuu qaba. Yaa waan haaraa kalaqu jechuudha. Waan haaraa uumuu jechuudha. Na'amtu billaa haya biiroo sarara dhuftee jechuudha. Okay, waa'ee teknooloojii bifa amma magaalaa bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keessa jiru maal fa'aa dhamee wanni jiru? Waan baay'eetu jira. San keessaa amma akka bulchiinsa keenyaas kallattii itti kennee hoogganaan keenya kantiibaan keenyaas kallattii cimaa xiyyeeffannoo guddaas kennanii fi irratti hojjechaa jirru keessaa tokko e-service jennaan jechuudha. E-service jennaan. E-service kuni maali beektaa namni keenyas akka salphaadhaan hubatuuf waan dalagame kana dalaynee biiroo keessa akka koompitara irra nuu taa'uuf osoo hin ta'in uummanni keenya itti fayyadamuu danda'u qaba. Waan tajaajila uummanni keenya mootummaarraa barbaadu osoo biiroo hin dhayine mana isaa taa'ee tajaajila san argachuu jechuudha. Takkaffaa sa'aasaa achi dhaqee salfii hin dhaabbatu. Baay'een tiraanspoorteeshinii baasu sa'a asichi deemu kana ni qusataa fi humna isaa achi taa'ee salfii irratti dhaabbatu san hundarraa kan hambisu baasiilee karaa kana gidduutti jiru osoo karaa deemtuu karaan si cufamee karaarra turuu maal godhuu achi deemtee dhayitee kantiibaan hin jiru biiroo alaafiin hin jiru itti gaafatamaan biiroo lafaa hin jiru itti gaafatamaan gabiyochi hin jiru akkana hin jiru boruu hin jiru har'a hin jiru takka ammoo nama hedduus dura salfii jira kana hunda kasirraa hambisu mana kee teessee mobaayila kee qofa fudhattee kan mobaayila fudhachuu fi sanillee hin beeynellee haala mijataa qopheessaa fi jirre jechuudha. So kana jechuun biiroo hunda biiroo Dirreedawaa irra jirtu hundasi qabalee irraa eegalee waradaa keenya irraa eegalee jechuudha. Hanga kantiibatti serviisa silaa isaanirraa barbaadan mana ta'anii sirna takka immoo siistama itti harkachuu danda'anidha jechuudha. Akka bishaaniin naagalchee nuti bisa irra bishaan dhugina. Bishaan dhugina. Beekaa diimaa gama kiyyoo dhaasitee. Takkuma diimaa fi silvarriis takkuma. So daawwattoota keenya laal muuxannoo babbareedaa irraa fudhannaa irraa Abdulaziz hojii irraa waa'ee teknooloojii jechuudha. Ammaas bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keenya yeroo gabaabaa booda jijjiirama guddaa fidaa jira. Keessaafu kantiibaan keenya obbo Khadiir Jawaar eega dhufe jijjiirama guddaa jira. Waa'ee teknooloojii namoonni hedduun tana dura hin beekan. Bifin ammaan tana yeroo gibira isaaniif irraa kafalanu teknooloojii manuma ta'anii fayyadamuu eegalamee jira. Duraan akkuma atiitti kana salfii dhaabbatanii waan hedduu turan. Amma manuma ta'anii gibira isaanii kafalan teeleebirriidhaan mobaayil baankiingiidhaan waan adda addaatiin fayyadaman. Even benziin illee yeroo waraabbattu
maallaqa moobaayiluma keetiin kafalta. Akka dursanitti maallaqa ishee qabattee deemuu hin jiru. San hunda kan dhufe waa'ee teekinooloojii irraa jira. Teekinooloojii kana akkana babal'isees bulchiinsa keenya obbo Kadir Jawaar jechuudha. Gabanumaan isa galateeffachaa mee carraaree waa'ee ministeera takkaan dhagee jira. Ministeera takka. Tanamuun beene taati naafillee xiqqoshuma naa himti malee guutuun naafillee ministeera sammee hin bifne isaaniif. Bakkee atuma qofa biraate. Aana qofa maate isaaniifis himuu qabda malee isaaniifis himtee teekinooloojiin kun lakka akkanaa kan namaa jiru galuu qabaaf si galee maaliif adillaa irraan tanaa hin fayyadamne amma reedduu dardarrii magaalaa dareedhaa dalagaa hin qabnu dalagaa jirra dalagaa akkamii uummannaa jaanii takka takka iddoo bakka deebi'u jira si galee so karaa iiziitti akkamii dooraa argachuu danda'an akkamii fayyadamuu danda'an kana mee daawwattoota keenyaaf ibsime. Eega jetteefu. Himi fe umar kun qaba. Kabajaa hordoftoota keetiif. Kabajaa isaaniitiif. Namni akkatti jijjiiramuu fi itti guddatu kana waliif himuun bareeda beekama. Dirqama. Teekinooloojiin immoo biizinasa narraa cuftee illee hin qabdu. Waan ajaa'ibaati. Min kasaaree maarroo hin jiru. Hin qabu. Kasaaraan qabdu. Waan hogguutu akka daleedeen biyya 50tti hojiirra oolfachuu dandeessa. Biyya takka biyya feetetti jechuudha. Hanga feetetti hanguma rabbiin sii laaffisetti hogguu takka beekumsa sirraa fudhata. Beekumsi keessan ammaas hojiilee hedduun qabu garuu immoo galiin isaa hedduu guddaadha. Akka fakkeenyatti wal xiqqoo wal cinaa qabuudhaan yoon teekinooloojii fi seektara biizinasa seektaroota biraa yoon xiqqoo wal cinaa qabee sii kaasee sakandii muraasaaf seektarummaan addunyaa tanarra jiru hundi isaa yeroo ammaan tanaa yoo walii idame takka sadaffaas seektara teekinooloojiin gahu. Jiraana guddaadha. Naggaadeen Naggaadeen arra direerawaa jirtu naggaadeen ati ni jira jennee beeynu yoo waggoota kurnan as deemu gama teekinooloojiidhaa hin seenin takka siistama isaa hojiilee isaa biizinasa isaa gama teekinooloojiidhaatiin hin guddifatin xiqqaaqinna anasteenyaa ta'e hafa. Xiqqaatee jechuudha. Xiqqaatee. Dhugaafatti baay'ee teekinooloojiin hoteeluma irratti teekinooloojii yoo hin jiraanne hoteelli salqaxxa jaa. Dhaabbata. Wanni hundinuu teekinooloojii ta'ee jira ammaan tana. Biizinasmaaniin guddachuu fadhu. Seektara kanarraa yoo waa takka hin beekne takka immoo beekuu dhabuu miti namootaan seektara kanaan isa tarkaanfachiisuu danda'u wajjin hojjechuu yoo hin dandeenye akka Giriik ta'a jechuudha. Giriik akka hin beekne Giriik. Giriikii fi seenaan Masriin beektaa Gibsii tan. Gibsii. Seenaa ajaa'ibaa qaban. Addunyaa keessaa sivilaayizeeshina qaroomina addunyaa qaraayisaniiti har'aan tana warri sivilaayizeeshina duuba jiru isaan. Akkamitti? Filoosoofara seektara feete haaftee hayyoonni Giriik keessatti hin dubbatamne hin jiru. Gabaabsee dimokiraasii jechuun maal jechuudha jecha maaliiti jecha Giriikiiti akkanaa fi akkanarraa dhufe maalirra jechoonni kun jecha maaliiti kun akkana jecha dilli miti barnoota hayyoota Giriikii lafa kaaye. Garuu isaan dubara jiran. Har'aan tana isa jiran. Dubara salfii macarashaa jiran. Uummanni har'aan tana biizinasa harkaa qabaniis hadalagatus akkasumatti haganaa dhufuu barbaadus jechuudha. Teekinooloojii hojii yoo walitti hin dhufne eegaleet dura tahee boodatti aanu ta'a. Fakkeenya tokko sii kaase namni akkaan hard worker ati beektu eenyu addunyaarra. Akkaan nama laffaatu. Bilgeet. Lafa laffaatu hin baana laffaatiidhaan kan beekamu. Laffaatiidhaan. Think CR7. CR7 kubbaaraan gaaya. Inni baay'ee laffaatiidhaan fidee zinnaa kana feemasummaan isaa laffaatiidhaan dhufte. Waan uumamaan qabu miti. Amma meesiin uumamaan qaba. Tasotooda uumamaan qaba. Kun immoo laffaatiidhaan as ga'e. Hard working isa. Hard worker. Nama hard worker keessatti fakkeenya guddaa nama hedduuf ta'u. Akkasuma qabeenya inni har'aan tana qabuu fi qabeenya inni amata meeqa hojjetee akka laffa'ee ganama ka'ee maal jedhee waa hunda san keessa dabree qabeenya inni har'aan tana qabu abbaa feesbuukaa keessa booda dhufe takka dhibbaffaa isaan ta'u jechuudha. Abbaa feesbuukaa irra jiru walitti hin Kaakana zinnaa meeqa qabu hawaa meeqa qabu? Waan meeqa qabu. Feesbuukaa irra guddaa jechuudha. Walitti hin dhiyaatu. Dhageessanii likkiti har'a ministeera waa'ee teekinooloojii takka takkattiin isin deema. Yeroo hunda bashannanuu barbaadanii
Har'a waa'ee teekinooloojii baradha. Haa. Qabeenyaanis addunyaa irratti influensii fiduudhaanis addunyaa karaa ati feetetti harkisuufis akka waan ati feete akka addunyaan si haasoftu godhuufis teekinooloojiin keessaafuu yeroo ammaan tana barataan kutaa 9 hojjetaa takka immoo eebbifamaa PhD caalee jira yeroo irraan tana. ChatGPT jira, Google irra yoo dheete Gemini jira. Warri kun hundinuu artificial intelligence fidee beekumsa quba keenyarra harka keenyarra nuu kaa'a. Waan feene daqiiqaa muraasa keessatti waan sakandii muraasa keessatti beekumsa aynata nuti feene PhD meeqa waggaa meeqa irra laffa'amee walii qabame hunda daqiiqaa muraasa si harka kaa'a. Waan feete gaafadhu si harka kaa'a. So yeroo har'aan tana beekumsi mana keenyaa fi hulaa keenyarra waan jiru tuqachuma kanatti akkuma nama maankaan nyaatarraa afaan kaayatu. So daqiiqaaleen kana qofa yoo kan itti fayyadamnu taate teekinooloojiin yeroo muraasa baratta akkasumatti immoo wanni isiin sii galchitu galiin isiin sii galchitu hedduu baay'ee hedduu guddaadha jechuudha. Teekinooloojiin jechuudha. Mee ammaan tana bulchiinsa keenya keessatti carraalee jiru keessaa carraa dardarrii argatu. Amma yeroo gabaabaa keessa baratee akkasuma leenjii fudhatee leenjii isaan gama maallaqa jijjiiru maal fa'aa jedhamee amma yeroo ammaan tana? Inni guddaan Smart City jennee eegalee jira. Smart City. Yaa. Magaalaa teenya jechuudha. Yaa. Smart goona yeroo biraa. Inshallah hin taate maal hin taane. Yaa. Baay'ee smart gisee gootan bara anumaaf gootanii beektan. Yaa. Anumaaf magaalaa uummata daawwachiisee beektan. Anumaaf gootanii yeroo gabaabaa keessa gaafa hanganaa godhanu akka waan hin agarree mana kiyyanaa tolchanii akkana fakkaatu jira. Sigalee manni kun amma fakkeenyaaf oofisni kun yoo wanta kan qabaanne nama as afeeruu si dabbara. Akkas. Nama hutuu nama asiin jedhachuu si ulfaata. Yoo muun tottolchitee bareechite nama feete yoo amte ittiin boonta sigalee. Anamma keessummaa meeqaan biyya alarraa Dubaay irraa Finfinnee irraa Jibuutii irraa hin afeeran nama adda addaa nama ollaa irra wal beenu sigalee. Ifi nama mucoon tokko Awurooppaa irraa dhufte waliin beenu anafisi. Ollaa irra na beeti magaalaa Dirreedawaa gisee yeroo ati beeksistuu hin harkee akka nagarsiistuun barbaadan jette. Takkas Kanaadaa irraa dhufte magaalaa hunda bikkayyuu bikka kana kana jaamaa bikka kana kana. Ambaasaadara Dirreedawaa taate. Dirqama. San hundaan godha jira beektaa. Soosan kagoodhee Smart City gisee isin naa gootan anumaaf gootan jechuudha. Nama biroo osoo hin ta'in takkaffaa anaaf gootan. Duraatiif goone. Dura anaaf gootan. Amma hanga tolfamtee magaalaan teenya bareeddattu namni meeqaan dhufee garsiiseen. Even inkamii hundaarraa harkachuu jira. Atiifuu jechuudha. Anaafuu inkamii irraa harkachuu jira. Maaliif nama takka gisee fuutee akkanatti barsiistee magaalaa maal gisee goote gisee deemuu deemu haa kun hadiyyaa keetiin hedduu na bashannansiistee hedduu bikka hedduu nageessee maallaqa naa kana sigalee. So kun inkamii siistama easyidha sigalee. Isin gisee smart naa gootan fa'a. Bakka hedduun geesse ji. Bakka ajaa'ibaatiin geessa ajaa'ibaa taate. Rabbi umrii adeemsu kantiibaa keenya ta'ee. Kantiibaa keenya umrii nu adeemsu. Smart City amma dargaggoonni keenya. Hojiilee kana keessatti wanni isaanis beekuu qaban bajeta guddaa baha bajeta guddaa sosooma. Yeroo kana keessatti teekinooloojiidhaaf yaadni kennamuu fi atteenshinni akka biyyaatti waliigalatti teekinooloojiidhaaf kenname hedduu guddaa. Kana keessatti immoo namni gariin dhaqeetii walakkaa dhaabbatee waan jirtuu fi baaqaa fi cala sadda baafatee baaqaa gamas qabee callaa keessaa qabata. Gariin taazaabiidha. Ka fudhatuu fi kadhiisu qofa achi dhaabbatee ilaala. Fudhatee dhiisee qofa jechaa dhiise. Hoggaatti laffaatii ati fudhattu saniifis harka sii dhawa go'aati dhabdees harka sii dhawa. Inni humaa keessa hin jiru garuu. Amma ijoolleen Dirreedawaa akka warra kana akka ta'an hin barbaannu nuti. Dargaggeessi Dirreedawaadha. Maal yoo ta'e bareeda. Amma kana fardiin guddaan waan magaalaa isaa keessatti dalagama. Waan hojiilee magaalaa tana qofaa miti. Addunyaan tun qabdu addunyaa tanaa wajjin haasawuu dandahee addunyaa tanaa wajjin dubbachuu dandahee afaan addunyaan dubbatu dubbatee afaan addunyaan dubbatu warraan tana afaan teekinooloojii dubbatti. Afaan teekinooloojii barreeffamni bifa fedhe afaan fedhe naa ta'u afaan Amaaraatiin, afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, Arabiidhaan haa ta'u. Garuu barreeffamni waa'ee maalii haasa'u jira yoo barreeffamni san siif hin galle takka wanni dubbatamu san haasa'uu jiru san siif hin galle addunyaa wajjin haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Addunyaa wajjin haasa'ee yaada qabu addunyaaf gurguratee yaada addunyaan qabdu irraa fudhatee
waan ifii qabu gurguree magaalarra baasee gurgurate waan addunyaan qabdus bitatee yoo gale malee mana keessa qofa taa'ee takka immoo mooraa takka qofatti mooraa fittidhee miila if gabaabsee yaada if gabaabsee jiraachuu hin qabu. If guddisee raadii isaa bal'isee yaaduu qaba. Kana keessaa Itiyoo Kooders akka ajaa'ibatti addunyaadhaan walitti isaan fiduudhaaf yeroo ammaan tana haala mijeessee dhufee jira. Itiyoo Kooders hoggaa jennu piroojeektii takka inishiyetiivaa muummicha ministeeraatiin laawunchi godhame dargaggoota miliyoona 5 waan kanaan waggaa 3 as deemu keessatti leenjisuudhaaf kan karoorfame jechuudha. Seektarri kun seektara biizinasa narraa cuftee takka immoo nagaadeen natti heddummattee jaamu miti. Seektarri teekinooloojii waan namuu beekuu qabu. Akka feete daleeda waan qabdu waan yaada si keessa jiru waan hoggaati garagalte rakkoodha jettee yaaddesan hunda fuutee furmaatatti kannitee gurgurachuudha. Fakkeenyaaf amma koompitara ni qabdaan. Koompitara kee kana kaampaanii oomishee jira. Akkasuma hoggaa koompitara fayyadamtu. Koompitara kana keessa waa meeqa jira? Wordii fayyadamtaa, PowerPointii kana Microsoft jira. Kaampaanii Microsoft dha si wajji sheer qaba jechuudha. Warri kana oomishee HP dha ammaan tana. Kubbaan kee kana guwaan akka HP dha. Aare HP. HP aare. Kaampaanii meeqa asirra walitti qabame? Dilaas keessa jiraachuu. Kaampaanii dilaas keessa jira. As keessa qofa jiraachuu miti. Koompitarri kee kun kaampaaniin biraa kana hunda quban qabnee jira. Kaampaanii vaayirasa uumee jira. Akka koompitarri kee baduuf. Kaampaanii antivaayirasa uumee jira. Akka koompitarri kee hin banneef. Kun hundinuu magaalaadhaaf banaa. Koompitara si kannaniiti vaayirasa si jala si gadhiisan. Garagaltaa antivaayirasa si gurguran. Microsoft jaannata update yongoone yeroo nga kana booda tajaajilaniin daabaa siin jaa. Update godhaafis hin kamii agarra. Asii amma qabxiin guddaan. Namni keenya mobaayila isaa update godhateeti sammuu isaa update hin godhu. Koompitara isaa update godhatee sammuu update hin godhu. Huccuu faashina 2024 baate uffateeti sammuun isaa immoo jaarraa 19ffaa jirti. Makiinaa 2024 oofaa sammuun immoo 2019 yoo si dhaabbatu taate rakkoo guddoo dha. Wanti ajaa'iba baastee kanaaf dargaggeessi keenya Itiyoo Kooders irra seenee yoo hojjetaa mootummaa taate sa'aa mootummaadhaaf daleedu san keessatti daqiiqaa muraasa kannite achitti barachuu dandeessa takka. Yoo barataa haayaskuulii fi akkana barachuuf jiraatu taate sa'aa mana barumsaatti laabiin mana barumsaatti hunda irratti immoo wal qixxaa'u jira. Achi dheetee guyyatti sa'aa takka kannitee fi guyyatti miti torbaanitti sa'uma 3 kannitee baatii 2 keessa fittee sartifaayir taate addunyaadhaan wajjin salaam waliin gahuu dandeessa jechuudha. Pirogiraamii hoggaa ilaaltanii jiratan irra guddaan maal jaabeeta? Pirogiraamni Itiyoo Kooders takka immoo koodiin hoggaa dalagamu. Koodiin irra guddaan hoggaa dura eegaltu. Hello World jaa. World addunyaa wajjin fida jechuudha. Dura mee koodiin addunyaa tanarra jirtu namni eegale mee Kooders namni koodii dalagu. Pirogiraamarri takka immoo warri algooriizimii fadhee warri dalagu waan inni jalqaba isaanii maal ture? Irra guddaan parsantiin 90 ol Hello World dha. So addunyaa wajjin salaamtaa walii kan nu jirta jechuudha. Addunyaa sii dhufutti hin jira. Naquba gabaadhu asiin jira dhufutti hin jira jechuudha. Hello World jettaan. So haala wasaalan jechuudha. Yoo akkuma eegalte saniin itti fufte addunyaan haala wasaalan jettee si qeebalti. Yoo irraa dhaabbatte immoo billaa alayka wassalaamu alaykum sin jettee akkasis geggeessani. So kan amma barachuudhaaf haala akka mijeessitanii jirtan. Haalli mijaa'ee sadarkaa mana barumsaatti mana barumsaalee laabii qaban baay'ee jira. Biiroon barnootaa akkasumatti irratti dalagaa jira. Warri mana barumsaa takka immoo haayaskuul biratti kool dabare teeknikaa fi kolleejilee garaagaraa baratan teeknikaa fi mooyaa lamaanittuu kan mootummaa Direedawaa lamaanittuu teeknika lamaanittuu dhaqanii barachuu ni danda'an. Koompitaraa fi wanni hundi reedii achitti qophaa'ee jira. Warri kana bira achi siqee immoo hojii eegalee hojii mootummaa keessa jirus
biiroo isaaniitti public service biratti galmaawanii barnoo sa'aa qabanii fi sa'aa public service keenya wajjin walii galuudhaan sa'aa akkanaan nu mijaawaa nuun jechuu qofa nuti nama maddabee fi nama ramadee fi akka baratan goone jechuudha. Okay, warra mootummaa hojjeta mootummaa dalaganiif. Waa barattoota dardarootaa fi barattootaaf. Warri isaan online irratti haasa'amata galmaa moo kam? Online irrattis galmaawanii kan ofiif dalagaa hojiin kun akka lamatti. Okay. Physically ni kan nama akkasumatti onlineaanis. Namni online qofa naan gahu dhufeetiin baradhaa jee waan teeknikni lamaan keenya qophiidha. Okay, itoo teeknik. Itoo teeknik, okay. Haisaafuu maantaan warreen biyya adda addaatti argamanii jiran warreen haisaafuu Harar, Nairobi maal biyya adda addaa warra jiran jira ijoollee teenya jechuudha. So isaan akkami seenan online akkami seenan? www.etiocoders.et yaani .et. Okay. Likkitti miif irra deebiif. www.etiocoders.et jaani seenanii jechuudha. Biyya seenan ni baaf online irratti. Online ni baaf. Sammuu ni galmaawani. Ni galmaawani. Maqaa isaaniitii fi maqaa isaanii bakka irraa dhufan waan hunda formaatanii gaafatan. Okay. Eessarraa warra eessaati Diree Dawaa yoo taate warra Diree Dawaati. Warri viidiyoo kana dhaggeeffatu immoo Diree Dawaa jaa galmaawa. Diree Dawaa jaa galmaawa. Dirqama Diree Dawaa jaa galmaawa. Diree Dawaa samboota umrii isaanii maal isaanii hunda ni guutan. Silkii lakkoo isaanii ni guutan silkii isaaniitiin notification ni seenaaf. Bifa saniin bakka irra jiran irraa eegala viidiyoo qaba waa hunda qaba. Warra namni beginner ta'e ammaan tana alif jee eegalu beginner jee eegala namni xiqqoo amma dura hintii qabu intermediate jira namni xiqqoo sanirra ol siqe immoo advanced jira jechuudha. Hundinuu bifa sadarkaa sanitti jira. Hundinuu sadarkaa sanirra hoggaa beginner fitte intermediate sente ol guddifachaa jechuudha kee guddifachaa deemuun barbaachisaadha. Kuni nama dalagaa barbaadu qofaaf osoo hin ta'in namni dalagaa qabulleen updateif godhuudhaaf akkuma jenne sanitti hello world jettee ifoojeessee waan jechuudhaaf teknooloojiilee waggaalee 50 dhufu qeebaluu akka dandeessu atiif. Ogummaan teetu yaatummaanuu teknooloojiilee dhufu tana qeebaluu akkas dandeessuuf akka teknooloojiinis si qeebaltu qofa osoo hin ta'in atis akka teknooloojii qeebaluu dandeessu. Dhugaa takka compatibility waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf uummanaa kanarraa yoon gabboo fade ulaaniin baan ulaaniin seen. Bakki ati hulaa kanaaf gootee fi hulaan najjaarri dalagee si bite san yoo wal qixan taane kam mana siinii eeydi siinii eeydu bar banaa hattuun dhuftisuma hatti maal gooti akkasi beekumsiinis. Addunyaanis akkasi. Addunyaan yoo ati akka isiin barbaaddutti takka immoo teknooloojii fi waan haaraa isiin fidduuf san ati if dureef hin qopheessin waan qabdu hunda balaa qalaasuma naqattisi. Mana kana hulaa waan jiraatteef titicha ofirraa gabbaaf. Waan hulaan jiraatteef shittoo kana dibannee babbareeffannee tolfannee wanni hundi kana bareedee taa'e. Silaa hulaan tun jiraachuu baatte wanni hundi balaa qalaan nu tolseente jechuudha. Addunyaan tun akkasi. Akka addunyaan itti dhufu jirtu sanitti ati isii dura hin qophaa'in waan qabdu balaa qalaa hundasuma ganneete jechuudha. Rakkoon guddaan isa amma keenya kana beektaa? TikTok osoo nuti hin qophaa'iniif dhufe. Osoo nuti Facebook wal barree hin TikTok gubbaan dhufe. TikTok gubbaan dhufe. Achi booda eeysa mataan eeysa eegeen adda wallaan. Namuu bakkuma jirurraa hoggaa qabu haan ilkee qabee ciniinamee hafe. Haan eegee qabee rarra'ee akka jalaa ta'u wallaalee. Wanni kun nama daalamu nama daalu osoo amma girrigirri irra jira. Gariin akka harabbiin tolchee warri keessanii dafee fiigee mataa qabatee hojii fiigee jechuudha. Namni gariin akkas ta'a. Kaan walakkaa kana qabee bakka hin tattaaniif fa'aa tuttuqee dafee bahu jira. Iccitiilee hedduu siif jalaa baasee waa hedduuf jalaa lallaabu. So akkasitti qophaa'uuf feesisee jechuudha. Qophiin kun qophii sammuudha. Qophii aqlii, qophii ruuxii feesisa. Hundaa'uu qophooytee ammas masaraa irratti qophaa'utus barbaachisaadha waan ta'eef sadarkaa saniin qophaa'uun barbaachisaadha. Saniifuu dargaggoonni bifa akkasiitiin qophaa'anii dhufanii galmaa'anii eegaluu danda'anii jechuudha. Sammalee mee maaltu jira waan biroo? Sammalee ni qabdanii waan biroo haa qopheessitan piroojeektii adda addaa. Diree Dawaa nama fakkeenyaaf diijitaal ID qabalee mattaawaqaa ni beektaa? Qabalee mattaawaqaa sana ammaan tana diijitaal goonee jira. Garaagarummaa laal. Garaagarummaa? Naashinaal ID fi diijitaal ID. Wallabaa? Wallabaa. Okay.
Likki adda baafadha. National ID ni qaba. Warri hin qabaanne dhaqaa galmaa malee. National ID'n sadarkaa biyyatti ati nama Itoophiyaa keessa jiraatu ta'uu kee qofa kan ibsudha. National ID'n. National ID'n sadarkaa nationalitti jechuudha. Sadarkaa biyyoolessaatti. Digital ID'n amma nuti kan qabalee fi waradaa keenyaa kan Direedawaa ati Direedawaa jiraachuu kee qabalee akkanaa lakkoofsa manaa akkanaa jiraachuu kee kamtu si ibsa. Kun ni qaba. Hin qabu. Hin qabu mee kun? Hin qabu. So amma nuti maal goone akka Direedawaatti national ID kanaa fi digital ID qabalee keenyaa san wal nyaachifne. Amma yeroo gabaabaa booda baankiileen national ID ni gaafatan. Namni national ID hin qabneef buukni isaa hin dalagu ta'a. Hin dalagu. Direedawaarra namni jiraataa Direedawaa ta'e mattaawaqaa qabalee isaa qabaachuu qofaan by default maal qaba jechuudha. Qabalee qabaachuu kee qofaan Direedawaa jiraachuu kee qofaan national ID ni qabaata. Akkas goone waan haareeti. Waan haareeti. Inni amma biyya biroo dhufee osoo digital ID hin qabaanne hin ta'u jechuudha. Jiraachuu ni danda'a keessa sanumaa rankoo hin qabu. Garuu namni Itoophiyaa keessa jiraatu Itoophiyaa waan ni godhatu konu qabaachuun yoo qabaate isumaaf irra bareeda tajaajilaalee mootummaa dafee argachuudhaaf wantoota barbaachisu isumaaf irra faayidaa qaba. Namni kun tokko moo lama moo sadii faayidaanis adda baastee lakkoofsuma uummata keetiitu qixa sirriitiin beekuudhaaf namni hundi yoo qabaate bareedaadha. So waan akkanaatiif barbaachisaa jechuudha. National ID fi digital ID. Digital ID jira. Kanas digital goonee jira. Wal nyaachifnee jira. Direedawaa irratti namni Direedawaa ta'e yeroo gabaabaa keessatti ammaan tana kabajamoon kantiibaan keenya waan nu eebbisaniif deemanii fudhachuu danda'an jechuudha. Dhaqaa warri ilaalaa jirtan viidiyoo kana alii fi fira keessatti himaati dhaqaatii baafadhaa siin jenna. Digital ID fi National ID hedduus hin barbaachisa. Buukatti banattaa biirootti galmuu ta'e bikka itti galmuu yoo san qabaanii namni sirreessu hin jiru jechuudha. Sammalee maal qabna carraa biroo? Hojjetti biroo qopheessanii jiru. Babaasin sudaatiin ministeera babaasin sudaatiin himiifme. Direedawaa irratti amma nuti wanni feenu dargaggoota dandeettii qaban barbaanna. Dargaggoonni dandeettii qaban san kallattiin biiroo keenya dhufanii dandeettii akkanaa kireetiivitii kanaan qaba yoo jaan hojii dalaguudhaaf qophii guddaadha dura. Warri teekinooloojii irratti. Warri qabu dandeettii guddaa warra qabu hojii dalaguudhaaf manninis kasaaniiti dhufanii itti tajaajilamuu danda'an waan manni san oomishanis fudhachuu danda'an oomisha ifiif qabanis manaaf kennuu danda'an. Manni kasaaniiti jechuudha. Ijoolleen Direedawaadha. Kan biraatis waan rakkoo hin qabu. Kan Direedawaan ala jiraatus waan rakkoo hin qabu. Wanni barbaachisaan garuu best quality. Best quality. Quality irratti waan hin qabnu waan hirrifnu hin jiru jechuudha. Ameerikaa kootu bakka biraatii kootu baadiyyaa dhufi Ameerikaa dhufi chiloota qabaannaan nuti chiloota qabu san fudhanna. Tokko ani Awurooppaa hin dhufa jee chiloota yoo hin qabaanne Awurooppaa dhufuu isaatiif humaan hin galchu nuti. Faayidaan hin qabu. Tokkuma baadiyyaa achi dhufee teknooloojii haaree fidee yoo yaada teknooloojii qofa miti yaada takka kennuu danda'u taate alaa xuul irraa qeeballamti. Maaliif namni yaada haaree oomishu biyya guddisa waan ta'eef. Manni kunis innoveeshina. Yaada haaree bakka itti qeebaltu. Yaada sammuu bakka itti bilcheessitu. Bakka sammuun ilma namaatuun akka paaraashuutiitti jedhan. Parashuutii ni beektaa? Jiloon yookaan ati kan. Ni beekaa parashuutii akkatti beektaa. Dubaayitti argatu jira waan ta'eef. Nama hin beekneef hoggaa maayirzeen Ramadaan jee. Parashuutiin isa ilaala. Samiroo si fuutu. Akkasii. Parashuutiin kunii fi sammuun ilma namaa akka takkaa jira. Hanguma ati bantee itti hojjette faayidaa isii qanniti. Fakkeenyaaf parashuutiin yoo ati lafa darbitee dhiistee qilleensa hin kanniniif carqidha bara. Carqidha. Yoo garuu faayidaa dhimma akkatti barbaachisu irratti yoo seetaappii tolfattee qilleensa kanniteef fuutee samiirra siin zoortii bara. Bakka ati fuute si geessite jechuudha.
sammuun ilma namaatis akkasi. Namni bakka gahuu fedhu san sanumaaf seetaappiif tolchana bakka fedhe san ni gaha. Sammuun akkasitti qaramti. Yookaan faayidaan qabdu. Matumarra sii ta'isi. Saniifuu carraa kana heddummeessuu jirtanii jechuudha. Heddummeessuu jira nama faxinaa ijoollee dargaggoota faxinaa. Amma ni beektaa waan ajaa'iba sitti mistira ajaa'ibaati himnaaf. Himi. Barattoota kutaa 9. Kan piroojeektii guddaan hojii dalaguu jiran akka jiran ni beektaa? Warra kutaa 9 qaramu? Akkamitti? Beekumsa dandeettii. Maashaallah. Itiyoo koodarsii fi maal piroogiraamiin kana seenan dalagan chilootaa fidan nu hojii dalaguu jiran. Biizinasa jijjiiran jechuudha. Qaraatii biizinasa dalagan ni dalagatan. Maallaqa wayyaa dhagaa. Likki dhagaa warri lallaa jirtan likki dhagaa. Maallaqa wayyaa harkatan piroojeektii irratti kaampaaniilee ammaan tana Ameerikaa dhufeen hojii dalaguu jira. Kaampaaniilee guguddaa kan beeziin isaanii Dubaay irraa, beeziin isaanii Ameerikaa, beeziin isaa biyyoota garaagaraa asuma Finfinnee, Diree Dawaa keessas kaampaanii guddaa jira. Kaampaaniilee kanaa hojii walii kanneen nuti. Irratti kaampaanii uumachuu waan hin dandeenyeef dandeettii isaan qaban san nuti piroojeektii qabna. Diree Dawaa ceesisuu feena dandeettii isaaniitii fi waan kana waliif fennee akka isaanis hin miidhamne uummanni isaan akka isaan hin miine eegaa fi baalaansii godhaa fi akka dalagatan godhaa jirra. Barataa kutaa 9 barataa kutaa 12 of danda'e har'aan tana dalagachuu jiru. Ifis danda'e faamilii isaatis danda'e saayiboos isaanii hunda danda'e jiraachuu jira jechuudha. Waan isaan harkatan yoo nime histi gabbaanii hanga godhanii. Dibidi akkana ibsee fa'aa ijoollee walii so isinis waan akkana carraa akkana dilaa jira bulchiinsa keenya keessa dalagaan qabu maal rootanii ganda keessan taa'inaa. Warreen sammuun teessan fatina taate yookiin teekinooloojii adda addaa yaaddanii jiraatan yookiin leenji'amuu barbaadan warreen nama takka jira digirii qabaa dippiloomaa qabaa dalagaan qabu mana ganda keessa fa'aa taasise galee sansan ammaan ta'u dhufee leenjii akkana fudhatee gama biizinasa jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Baatii 2 irraa fudhata. Iddaa amataa 4 ganda keessa taa'urra baatii 4 dhufee baratee hojii seenuu danda'a. Saniifuu carraa kanatti kottaa fayyadamaa teekinooloojii ammas keessaafuu warreen dalagaa dalagdanis dalagaa keessan cinaalaan kana fayyadamuu dandeessan yoo feetan onlaayinaan yoo feetan qaamaan dhuftanii itoo xaaliyaan dhuftanii leenjiilee akkana barachuu dandeessan jechuudha. Nuti har'aan tanagaa waa'ee teekinooloojii akkana sirriifnee jira. Yeroo hundi qofoofnuun hin jiru beektaa. Gisee hunda tiktookorotaan sirriiftaami. Amma jidduudhaan nama muuxannoo qabu nama gorsa babbareedaa nu kennu waa'ee teekinooloojiitti isiniif dhufnee jirra jechuudha. Chaayinaala keenya sabskiraayib laayik sheer gochuun hunda gatiin as jenna. Torbaan biroo yoo rabbi jee viidiyoo birootiin walitti deebina. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaatti dhumarratti mee dhaamsa yoo qabatte yookiin nama galateeffattu yoo qabatte. Dura atu anaaf yeroo akkayitti galatoome. Galatoome. Kofalaa taphachuuf xiqqoo yaalii godheen ture. Teekinooloojiin. Karaa teekinooloojii nama kofalchiisuu imooshinaal si gooti beektaa. Imooshinaal taatee gama teekinooloojii kana keessa difaayindi godhata beektaa. Duraan dursee Rabbil Aalamiin galatoomuu jenna. Galatoomiin jaa. Akkasumatti balayyaan qiyyaa kan wajjin daleenuu kantiibaa keenyaa hundaa'u hoggansoota irra kan jiran. Xiqqaa ilaa guddaadha galatoomaa. Sagalee akka Abdulqaasim dubbadhu. Muuxannoo nuu kennitaniif hojii kana keessatti kan nu gargaartan hundi keessanuu galatoomaa jennaan isaan hundaa'u. Atis kanaaf hirte galatoomii bishaan illee naaf hirte walumaa galatti asaasirra teekinooloojii tahee Diree Dawaa irratti akka nu wajjin dalaguuf har'aan tana itti gaafatamaa innoveeshinaa fi teekinooloojiidhaan istiidiyoo DJ Duusitti shuumamee jira jechuudha. Kongiraa guys, kongiraa. Kongiraa YouTube isaatii fi kan subscribe godhaa waliin guddisaa barnoota hedduu kana boodaas waa'ee teekinooloojiidha. Baay'inaan ni dabarsine jee yaada. Diree Dawaan maal irra akka geessee waan ammaan tanaaf haasoo inni kana e-service, digital ID, smart education, smart health waan jedhamu hedduu qabna. Kan viidiyoodhaan tokkotti haasawamee hin dhumne jechuudha. So kanneen hunda lafa dhayinee biiroo lafaa akkamitti digitaalaayiz goonee gabiiwwachiin akkamitti digitaalaayiz ta'ee kantiibaan biiroon kantiibaa akkamitti digitaalaayiz ta'ee kana hunda irra deemnee ummata keenyaas ni garsiifna. Daawwattoota keettis ni garsiifna. Ummata biraatis akka laalan goona. So atis ambaasaadara keenya taate galatu. Har'a galatoo maana kongiraa kan jaa guys. Ambaasaadara ta'ee gilaarra jechuudha.
itti gaafatamaa hojirra jechuudha waa'ee innoveeshinitti. So viidiyoo birootii walitti deebinaa namoonni daawwachaa jirtan warreen biyya keessaa warreen biyya alaa warreen addunyaa irratti hirkamtan marti keessanuu galatoomaa isin jenna nageen nu tura bye bye.